Tole dhaggeeffattoota keenya kanaan dura barnoota bamaqa jedhu isinii dabarseen ture. Har'a immoo hima kan jedhu waliin ilaalla afaan Oromoo keessatti. Himni maali kan jedhuu fi himni maaliif akka barbaachisu walitti qindaa'ina maalii akka ta'e afaan Oromoo keessatti waa'ee himaa waliin ilaallaa jechuudha mata duree keenya har'aatiin. Akkuma asirratti argaa jirtanitti kitaaba irraa kan isin argisiisaa waliin barachaa deemnu jechuudha. Himni walitti dhufeenya jechootaa irraa kan ijaaramudha. Himni maalidhaa? Walitti dhufeenya jechootaa irraa kan ijaaramu ta'ee ergaa guutuu dabarsuu kan danda'udha. Ergaa guutuu tokko dabarsuu kan danda'u ta'uu qaba. Hima jedhama. Jecha tokkoo fi jecha biroo walitti finnee maal uumnaa? Hima uumna. Kanaaf walumaa galatti hima jechuun walitti dhufeenya yookiin qindoomina jechootaa ta'ee ergaa guutuu dabarsuu kan danda'u jechuudha. Ergaa guutuu dabarsuu kan danda'u jechuudha. Fakkeenya waliin haa ilaallu kaa'amee ergaa guutuu akka dabarsuu fakkeenya irratti ni argina. Asirratti akka arginutti fakkeenya inni tokkoffaa ergaa hiika qabu dabarsuu qaba. Erga jedhee yoo xiqqaate xumura tokko qabaachuu qaba. Yaadni himichaa hawaasa afaan sana dubbatu biratti dhugumaan yookiin fudhatama qabaachuu qaba yeroo haasofnu jechuudha. Hima fakkeenyaaf Tolaan barataa cimaadha. Tolaan barataa cimaadha yeroon jedhu himi kun xumurameera. Akka loqoda akka naannoo sanitti akka hawaasaa sanitti fudhatama qabaachuu qabaa jechuudha. Hima tokko yeroo ijaarru inni biraa tartiiba jechuun afaan tokko ittiin qindaa'an eeguu qaba. Tartiiba eeguu qaba. Himichi tokko yeroo walitti qindaa'ee jechoota irraa ijaaramu tartiiba eeguu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Caaltuun barattuu kutaa 5ffaati kan jedhu yoo 5ffaadha Caaltuun barattuu kutaa yoo jedhe kuni tartiiba jechaa hin eegne. Tartiiba jechaa hin eegne. Kanaaf Caaltuun barattuu kutaa 5ffaati jenneet tartiiban bifa qindaa'een hima ijaaruu qabnaa jechuudha. Hoggaan kaan akka tartiiba waliin eegneen yoo ta'e himni suni hima hin jedhamu. Hima guutuu hin jedhamu. Ergaa guutuu dabarsa jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Mee fakkeenya tokko tokko isinii kaasa. Asirratti hin argamu fakkeenyi hin kennine. Hima yeroo ijaarru fakkeenya lamaan tokko isiniif haa ijaaru. Barattuu boontuun mana barumsaa burqaa boruu irraa tokkoffaa baate kan jedhu hima guutuudha. Ergaa ni dabarsa jechuudha. Boontuun tokkoffaa bahuu ishii agarsiise waan ta'eef ergaa guutuu ni dabarsa jechuudha. Boontuun barattuu kutaa 5ffaati yoo jedhe immoo ammas barattuu kutaa 5ffaa ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Inni jalqabaa tokkoffaa bahuu ishee burqaa boruutirraa argisiisa. Inni lammaffaa immoo kutaa 5ffaa barachuu ishee agarsiisaa jechuudha. Itti aanuudhaan himni ergaa guutuu dabarsuu erga danda'ee qindoomina jechootaa erga ta'ee himni walumaa galatti qindoomina jechootaa bifa gurmaa'een ijaaramu erga ta'ee qaamolee adda addaa immoo qaba jechuudha. Himni qaamolee adda addaa qaba. Qaamoleen kunneen 2 yookiin 3 of keessaa qabaachuu danda'a himni tokko. Asirratti yoo ilaallu qaamolee himaa jedha. Qaamoleen himaa inni tokkoffaan matima jedhama. Matimni maali? Egaa akka dhaggeeffattoota keenya amma barattoonni kutaa 3 ol haga 8 baratan barnoota kanarraa asirraa ilaalatii barachuu ni dandeessu jedhee abdiin qaba. Inni matima jechuun maal jedhuuf matimni hima abbaa dhimmaa yookiin gocha sana raawwateedha. Matima jedhama. Mataa sana kan dursu abbaa sana jechuudha. Abbaa sana eenyu akka ta'e kan ibsu suni matima jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf Tolaan leenca ajjeese. Tolaan maal ajjeese? Leenca ajjeese.
nyaata nyaadhee dhaam jecha dhokataa ani jedhu qaba. Nyaata nyaadhee yoon jedhe amma eenyu nyaate ana ka nyaata nyaadheen jedhe waan ta'eef eenyu nyaate ana. Kanaaf ana kan jedhu suni matima jechuudha. Eenyu akka hojii san raawwate kan ibsu maal jedhamee waamama? Matima. Inni lammaffaa qaamolee himaa keessaa inni lammaffaan antima. Inni lammaffaa maalidha? Antima. Antima jechuun qaamolee himaa keessaa tokko ta'ee kan gocha irratti raawwatamedha. Kan gochi sun irratti raawwatame. Maaltu ta'e? Maaltu raawwate? Eenyu raawwatame kan jedhu matima yoo ta'u, antimni immoo eenyu irratti raawwate? Maaltu godhame kan jedhu san kan ibsudha. Egaa kaa barnooti kuni si fayyada jechuudha. Antima, matima, xummurtuu kan jedhu qaamolee himaa ta'uusaa kan agarsiisu barnoota kanaan sinii dabarsaan jira. Inni sadaffaan xummura. Qaamolee himaa keessaa inni sadaffaan maalidha? Xummura. Xummurri qaama himaa ta'ee qaama himaati. Qaama himaa ta'ee raawwii yookiin dalagaa matima ibsuun himicha kan xumurudha. Himicha kan xumuruu danda'u. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaallu Tolaan leenca ajjeese. Tolaan leenca ajjeese. Maal godhe? Hin ajjeese. Kan ajjeese jedhu suni xumurtuudha ittiin raawwanne. Bokkaan roobe. Bokkaan maal ta'e? Roobe. Xumurri isaa maalidha? Roobe kan jedhu kanaan akkuma jala sararamee argitan kana roobe kan jedhu xumurtuudha jechuudha. Mee irra deebiidhaan qaamoleen himaa bakka meeqatti qoodamaa? Egaa akka barnoota har'aatti qaamoleen himaa bakka saditti qoodamaa jechuudha. Bakka saditti tokkoffaan matima. Irraan sinii deebi'a. Tokkoffaan matima. Matima jechuun abbaa dhimmi sun irratti raawwate. Tolaan leenca ajjeese yoo jedhe tolaa kan jedhu suni matima argisiisaa jechuudha. Antimni inni lammaffaa antima. Antimni immoo qaamolee himaa keessa tokko ta'ee kan gochi irratti raawwatamedha. Fakkeenyaaf tolaan leenca ajjeese kan jedhu keessatti eenyudha kan ajjeefame? Leenca kan gochi sun irratti raawwate jechuudha. Antima jechuun kan gochi sun irratti raawwate. Boonsaan teessoo bite. Maal bite boonsaan? Teessoo bite. Teessoodha kan bitame. Teessoo. Kan biraa konkolaataa bite osoo hin jedhe kan irratti raawwatame eenyudha? Konkolaataa bituusaa agarsiisa. Konkolaataa. Manni abbaa caalaa gubate kan jedhu eenyudha? Mana. Mana kan jedhu kan gubiinsi irra ga'eessan jechuudha. Antima ibsa kun. Antima ibsa. Xumurtuu keessatti immoo kan ittiin raawwatame ni roobe, ni ajjeese, nyaate, deeme, raawwate, hojjete kan jennu kuni xumurtuu argisiisa. Dhumarratti kan ol keenyu jechuudha. Kanaaf gosni himaa bakka saditti qoodamuusaa har'a waliin laallarraa akkasumas himni maal akka ta'e waliin laallarraa himni tuuta jechootaa ta'uusaa qindoomina jechoota adda addaa bifa sirna qabeessa ta'een ergaa guutuu kan dabarsuu fi akka naannoo saniitti ergaa isaaniif dabarsuu kan danda'u ta'uu qaba jennee waliin ilaallee jirraa jechuudha. Inni biraa gosoota himaati. Suni qoodama himootaa akka jenne bakka saditti qoodamuudha. Himni tokko waan sadii of keessaa qabaachuusaa kan ibsu ture. Amma kan laallu immoo gosoota hima. Himumti mataa isaatiin bakka meeqatti qoodama kan jedhudha. Himni bakka adda addaa afuritti qoodama jechuudha. Himni bakka afuritti qoodama. Isaanis hima addeessaa yookiin hima himamsaa jennaan jechuudha. Akka asirratti arginutti asirratti hima addeessaa yookiin hima himamsaa jennee inni tokkoffaa kana jechuudha. Inni lammaffaa hima gaaffii. Asitti akkuma arginu hima gaaffii agarsiisa. Inni sadaffaa hima ajajaa. Hima ajajaa. Arfaffaa hima raajeffannoo jennee himoota bakka meeqatti qooduu dandeenya? Bakka afuritti qooduu dandeenya jechuudha. Bakka afuritti qooduu
dandeenyaa jechuudha. Arfan kana kaa bifa barnootatiin mata duree itti aanutti waliin barachuu dandeenya. Garuu xiqqoo fakkeenya osoo isinii kenne baay'ee natti tola. Hima addeessaa inni tokkoffaa hima addeessaa eega jenne himni addeessaa hima ta'ee waan tokko jijjiiramu waan tokko bakka wanti tokko itti argamu kan ibsudha. Fakkeenyaaf barnoota barachuun bu'aa gaarii qaba. Barnoota barachuun bu'aa gaarii qaba. Wanti tokko bakka itti argamu sana barnoota barachuun bu'aa gaarii qaba jennee barattoonni daree duuba jiru. Eessa jiru? Daree duuba jiraachuu isaanii kan ibsu himni kun addeessa. Maal ibsaa? In addeessa, in agarsiisa, kallattii kaa'aa jechuudha. Barnoota barachuun bu'aa gaariidha. Bu'aa gaarii qabaachuusaa wanta tokko nutti himaa jechuudha. Biiftuun karaa bahaa baati yoo jenne himni kun hima addeessati. Nutti mul'isaa jechuudha. Inni lammaffaa hima gaaffiti. Himni gaaffii immoo akkuma beekamu ka gaaffii agarsiisu jechuudha. Gaaffii nimoonan yoom galaa? Kunis gaaffidha. Bokkaan yoom roobee? Ati eessa deemtee kan jedhu hima gaaffii argisiisa. Inni sadaffaa hima keessaa hima ajajaati. Himi ajaja jechuudha kun immoo akkuma beekamu hima ajajaa akkuma mata duree isaa irraa gaane hima ajajaa jechuun ajaja kan kennudha. Ka'e foddaa cufi gara hojii deemi kootu taa'i eessa deemta kan jedhu hima ajajaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni arfaffaa fi xumuraa hima raajeffannooti. Waan raajii dinqisiisaa waan ajaa'ibaa tokko ibsuuf kan gargaaru hima raajeffannoo jedhamee waamama. Fakkeenya yoon isinii kaa'u uggum yaa Rabbi nu oolchi yoon jedhe himni kun hima raajeffannooti. Inni biraa akkam bareeddi raajidha kun dinqiidha waan ta'eef raajeffannoo galchinaa. Akkuma beekamu mallattoo raajeffannoo ni beektan jedhee yaada. Mallattoon ishee tanaadha. Hin mul'atti fakkaata. Inni sadaffaa nama gaarii akkamii seete yoon jedhe ajaa'iba waan ajaa'ibsiifadhe tokko waan ta'eef mallattoo raajeffannoo fayyadamnaa jechuudha. Walumaa galatti barnoota har'aa waliin laalle keessaa himni maal akka ta'e laallee jirra. Himni maal akka ta'e maalummaa himaa fakkeenya isaa laallee jirra. Inni itti aanu qaamolee himaa. Himni tokko keessa qaama sadiitu argama. Isaanis matima, antimaa fi xumurtuudha jechuudha. Itti aanuun gosoota himaa laallee gosoonni himaa tajaajila isaanii kennuu irratti hundaa'uudhaan bakka afuritti qoodamuu isaanii laallee irraa hima addeessaa, hima gaaffii, hima ajajaa, hima raajeffannoo jennee bakka afuritti laallee jirra. Barnoonni keenya har'aa kanumaan goolabama. Barnoota itti aanu afaan Oromoodhaan kan wal qabateen haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Galatoomaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Like gochuu hin dagatinaa.